Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hamma sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u attamooltan. Jimaata Eebila 2 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Miseensonni biyyoota addunyaa G7 jedhamanii loltoonni Eertiraa hatattamaan haal duree tokko malee akkaataa mirkaneessuun danda'amuun akka Itoophiyaa gama kaabaa naannoo Tigraay keessaa bahan gaafatan. Itoophiyaa bakka garaa garaatti ajjeechaan lammiilee irra qaqqabaa jiru qabeenyi barbadaa'aa jiru lammiileen qonnaan nageenyaa mul'atu qaama walabaan akka qoratamu koongireesii federaalawaa Oromoo gaafate. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi haala qabiinsa mirga namoomaa kan biyyoota addunyaarra jiranii kan bara 2020 dhiyeenya kana baase keessatti Itoophiyaa fi Eertiraas xiinxalee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Piroodyusariin Tamsaasaa Har'aa Dassaalany Makonnin. Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tiksiti Gammee oduuf gara namoottan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun irraaf qabnu kunoo. Ministeeronni biyyoota addunyaa G7 jedhamanii loltoonni Eertiraa hatattamaan haal duree tokko malee akkaataa mirkaneessuun danda'amuun akka Itoophiyaa gama kaabaa naannoo Tigraay keessaa ba'an gaafatanii jiru. Tujubeen gabaasaa dabalataa qabdi. Ministeeronni biyyoota dinagdeen badhaadhaan kan addunyaa walgahii waggaaf Berliin keessatti jimaata har'aa walgahuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed loltoonni Eertiraa hatattamaan Tigraay keessaa ni ba'u jechuun labsuu isaaniitti aansee ibsa baasanii jiran. Ministeeronni G7 mootiin martinuu akka of qusatan siviilotaaf eegumsi godhamuu akka mirkaneeffataniif mirgi namaaf seerri sadarkaa addunyaa akka kabajamu yaadachiisaniiru. Ministeeronni Bireen Kaanadaa, Faransaay, Jarmanii, Xaaliyaanii, Jaappaanii fi Yuunaayitid Isteetsi bakkoonni sadarkaa olaanaa gamtaa Awurooppaa hookkarri dhaabattee qaama biratti fudhatama kan qabu deemsi siyaasaa ifaaf hunda hirmaachis Tigraayin dabalatee lammiiwwan Itoophiyaa mara biratti fudhatama kan qabu akka uumamu waamicha dabarsaniiru. Adeemsichi gara filannoo amanamaaf araara biyyoolessaatti kan geessu ta'uu qabaa jedha ibsisuun. Ministeeronni kun dhiyeenya dhiittaa mirga namaaf dararaa akkasumas seerri sadarkaa addunyaa Tigraay keessatti kabajamuu dhabuusaa ilaalchisee yaaddoo guddaa qabaachuu isaanii ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy mooraa waraanaa federaalaa irratti haleellaa raawwatameef itti gaafatamaadha jechuudhaan baatii sadaasaa keessa humnoonni Itoophiyaa hoogganoota TPLF fidhanii akka hiikkachiisaniif Tigraayin akka seenan ajajan. Faallaa dippiloomaatotaa, hojjettoota gargaarsaa, jiraattota naannoof aangawoonni Itoophiyaa hangi tokko ragaa ba'anii biyyoonni lamaan baatilee hedduuf loltoonni Eertiraa Tigraayin hin seenne jechuun haalaa turan. Walitti bu'iinsi waraana Tigraay keessatti geggeessame namoota kumaan lakkaa'amu innaa galaafatu kanneen kurna kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa akka godaanan dirqisiise. Naannoon uummata miliyoona 5 ol qabu hanqinni nyaataa, bishaaniif dawaa isa mudatee jira. Itoophiyaa bakka adda addaatti ajjeechaan lammiilee irratti raawwatamaa jiru, qabeenyaan barbadaa'aa jiru, lammiileen buqqaaniif rakkoon nageenyaa mudachaa jiru qaama walabaan akka qoratamu koongireesiin federaalaa Oromoo gaafatee jira. Paartichi rakkoo biyyattii mudatee jiru kana furuuf paartiin biyya bulchaa jiru, paartileen morkattootaaf lammiileen hundi walii tumsuun itti hirmaachuu qabu jechuusaa durataan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbatanii jiran. Kataayitaa mootummaa harkaa qabu paartiin badhaadhinaas deebii gamasaa kanarratti kennee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Sababa eenyummaa isaaniitiif naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa buqqisamuu isaanii kan dubbatan dhalattoonni Amaaraa nageenya isaaniif kan yaaddoo qaban ta'uu ibsuudhaan komaandi poostiin achi jirus naannoo sana tasgabbeessuu gama laallateen bu'aa irraa eegamu hin finnee jedhanii jiru. Lammiiwwan kun gara naannoo Amaaraatti deebi'uuf fedha qabaataniyyuu gurmuun hidhattootaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'u keellaa yookaan ulaa sakattaa irratti dhaabuudhaan nama tokkotti qarshii 3,000 konkolaataa tokkotti hanga 17,000tti kan isaan gaafatu ta'uu dubbatu.
Rakkoo kana ilaalchisuun karaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kennan qindeessaan Komaandii Poostii Benishaangul Gumuz Leetenant Jeneraal Asraat Dineeroo Komaandii Poostichi naannoo sana tasgabbeessuudhaaf tooftaaleen inni fayyadamaa jiru lama ta'uu ibsanii kanneen hojiirra oolchuudhaaf kan yeroo fudhatu ta'uu dubbatan jechuun Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo kibbaatti rakkoon nageenyaa akka filannoon hin geggeessamne taasisu kan hin jirre ta'uu ittaana pirezidaantiin naannichaa obbo Ristuu Hirdaa'u dubbatanii jiru. Ittaana pirezidaantichi naannoo kibbaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin naannoon keenya irra jireessi nagaadha jechuu ni dandeenya jechuudhaan ofitti amantaadhaan dubbatan. Gama biraatiin garuu kanneen naannicha keessatti dorgomuuf galmeeffamanii jiran paartiileen morkattootaa lama Izemaaf paartiin Addis Tuulid jedhamu haalli lafarra jiru yoo ilaalame bakkawwan irra jireessa naannicha keessa jiran keessatti haalli filannoo geggeessuu dandeessisu hin jiru jechuudhaan ibsi ittaana pirezidaantichaa haala lafarratti argamu kanaale ta'uu dubbatan jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Baqattoonni Itiyoophiyaa Somaaliilaand keessa jiraatan poolisiin biyyattii kan isaan dararaa jiruu fi fedhii isaaniitii ala gara biyyaatti isaan deebisaa jiru ta'uu dubbatan. Bakka bu'aan baqattootaa kan magaalaa Hargeessaa obbo Imaanaa Hiluu ibsa VOA'f kennaniin poolisiin Somaaliilaand baqattoota waraqaa eeyyamaa qabanillee hidhuu fi kaanis gara biyyaatti deebisuu himatan. Jaarmiyaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR's rakkoo baqattootaa kana ka quba qabu ta'uu dubbatee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma keessoo kan Keeniyaa biyyi isaanii mooraalee buufata baqattootaa lama kan cufaa jirtu ta'uu torban dabre keessa labsuun isaanii baqattoota kuma hedduu biyyattii keessa qubatanii jiran yaaddoof dhiphuu keessa buusee jira. Mooraaleen baqattootaa guguddoon lameen Dadaabiif Kaakumaan Keeniyaa kaabaa keessa kan jiran yoo ta'u baqattootaaf warra daata siyaasaa gaafatan walumaa galatti namoota 400 keessa jiraata. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa bakka garaa garaatti ajjeechaan lammiilee irra dhaqqabaa jiru, qabeenyi barbadaa jiru, lammiileen buqqa'aniif rakkoon nageenyaa mul'achaa jiru qaama walabaan akka qoratamu Koongiresiin Federaalawaa Oromoo gaafate. Paartileen morkattootaaf lammiileen hundi waltumsuun irratti hirmaachuu qabu jedhan dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa Tsahaay Daamxootu gabaase. Yeroo dhiyoonaas kutaalee biyyattii bakka adda addaatti du'i lammiilee buqqa'uunii fi qabeenyi barbadaa'uun bal'inaan mul'achaa jira jechuun Koongiresiin Federaalawaa Oromoo ibseera. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti naannolee akka Kaaba Shawaa, Axaayyee fi aanota ollaa ishii godina Matakkal, godina Wallaggaa Lixaa fi Qeellam Wallaggaa akkasumas karaa kaaba biyyattii immoo naannoo kibbaa dabalatee rakkoon nageenyaa mudachaa jiru furmaata hatattamaa barbaadaa jedhan. Rakkoolee mudachaa jiran kanas qaamni bilisaa qoratee akka uummataaf ifa godhus gaafataniiru. Karaa Axaayyee Kamisee jidduu kan jiru kuni manni baay'ee gubatee qabeenyi baay'eetu badeen namni baay'eetu du'ee nu bichaa otoo hin taane bakka bu'aan saba sanaa paarlaamaa gubbaatti gadi ba'anii sabni keenya manni qeensaa gubataa jira, ajjeefamaa jira, reeffa awwaallachuuyyuu hin dandeenye jedhanii naa dubbatanii jaljedhameetuma akkuma dubbii ta'ee bira darbe. Attamitti qeessaanitti deebi'u sabni suni maal gochuufi dandeenya, gargaarsa maaltu kennamuutu irra jira, qeessaatti attamitti deebi'anii ta'uutu irra jira. Isa akkasii kana iddoo tokkottis itti fufaa jira. Karaa Wallaggaas, karaa Beenishaangulis, karaa warra kibbaa kanas iddoo baay'ee wanta akkasii kuni ajjeechaan wal fakkaatu itti fufaa jira. Inni kuni dhaabbachuutu irra jira. Kana gubbaatti mootummaan olaantummaadhaan biyyi kun nagaa akka argatu hojjechuutu irra jira isa jedhu silaa qaama bilisa ta'een eenyu maal ta'e. Gama mootummaatiin paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan dhimmoota waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa Dr. Alamuu Simee dhimma Koongiresiin Federaalawaa Oromoo rakkooleen qaqqabaa jiran kun qaama bilisaatiin haa qulqullaa'an jedhe irratti gama mootummaatiin hojii hojjetamaa jira jedhan ibsaniiru. Lammiileen hoomaa keessaa hin qabne, daa'imman, dubartoonni, maanguddoonni waan tokko keessaa hin qabne bakka adda addaatti dararamaa akka jiraman hin beekamu. Sabaan amantaadhaan walitti buusuudhaaf yaaliin guddaan taasifamaa jira biyya kana keessatti. Jidduudhuma kana oolaallee ka'umsi isaa sababni isaa adda addaa ta'uyyuu malee
godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa keessatti raawwatee jira. Oromiyaa keessatti Wallaggatti raawwatee jira. Beenishaangul Matakkal keessa jira. Naannoo Kibbaa Gurraa Fardaa jira. Bakka adda addaatti wanni kun yaaliin kun hin jira jechuudha. Bakkoolee rakkoon kun uumametti mootummaan hatattamaan tarkaanfii fudhachaa jira. Godina addaa naannoo Amaaraattis humni federaalaa galee tarkaanfii fudhatee ajjeechaa dhaabeera. Ajjeechaa dhaabuu qofa odoo ta'e humnoota seeraan ala lubbuu namaa balleessuu keessatti qooda fudhatan hundumaa seeratti akka dhiyaatan hojiin hojjechaa jira jechuudha. Eenyus ta'e eenyu jechuudha. Qaamni walaba ta'e haa qulqulleessuu maal kan jedhu maal jechuu akka ta'e nuuf ifaa miti. Biyya kan bulchaa jiru mootummaan biyya bulchaa jiru jira. Dhaabbileen hojii kan hojjetan jira. Qaamoleen nageenyaa jiru, poolisiin jira, abbaan alangaa jira, manni murtii jira. Wanti qulqullaa'ee seeratti dhiyaatu gaafatamummaa hordofsiisoo jiraata. Qaama dhaabbata kanaan dhaabbilee kanaan kan ta'uu qabu. Kanaan ala maaltu akka yaadame eenyu qaama walaba kana eenyu eessaa fida leejitimeesii qaamni walaba. Keessumaa rakkoolee uumamaa jiran kana eenyu wixineesse eessaa burqee maaliif barbaachise wantoonni jedhaman kun addaan baafamanii walimachuurraa gara furmaataatti dhufuun dirqamaa jechuun dura taa'an koongirensii federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbataniiru. Piroofeesar Mararaan itti dabaluudhaan biyyattiin rakkoo keessaa fi alaa mudachaa jiruuf fala dha'uuf paartiin biyya bulchaa jiruu fi paartileen morkattootaa walitti dhiyaatanii mari'achuun barbaachisaa akka ta'es ibsani. Siyaasni kunis laga ji'aan jiru. Rakkoon kunis bal'achaa deemaa. Inni mootummaa fi mormituu jidduu jirus gara sabaattis gadi deemaa jira. Biyyumti kun akka biyyaatti akka ta'utti gara fuulduraatti deemuudhaaf nagaa argachuudhaaf sirna fooyyee qabu hunda walqixxummaan bulchuu danda'u uumuu keessatti duubatti hafne irraa kana gubbaatti hojjetamuutu irra jiran kan nagaa keessaa ba'uu kan dandeenyu. Hamma dandeenyetti mariidhaanii hamma dandeenyetti waliigalteen biyyaa uumamee garsatti deemuun irra jira. Amma kana gochuuf immoo eenyu maal kana balleessa sabni barbeeka saboo sana bira dhaqanii eenyu maal gochaa jira eenyu akka kana hojjechaa jira eenyu badii kana gara kanatti dhiibaa jira gochaa jira seeru sana akka ta'utti gadi ba'ee hiikoo argatu malee rakkoo bal'aatu jira. Rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasa hiika dhabedha. Kanammoo hunduu mootummaanis mormituunis hunduu walitti dhufee gara hiikootti deeme malee badiin kana caalu biyya kanatti dhufuu danda'an jedha. Rakkoolee ka'aa jiran yoo akkasiin itti fufan biyyattiin gara kufaatiitti deemti. Kanaaf marii waloo murteessaadha kan Piroofeesar Mararaan jedhan irrattis Dr. Alamuu Simee akkas jechuun dubbataniiru. Dhimmoota gurguddaa dhimmoota biyyaati irratti akka paartii biyya bulchuuttis paartilee morkattoota wajjin mari'achaa jirra. Akka mootummaattis muummichi ministeeraa odoo nafin yeroo yeroodhaan ajandaa gurguddaa biyyattii irratti mariisisaa jira. Kun ammas cimee itti fufa. Paartileen siyaasaas mana marii paartilee waliinii qabna. Hooggansa qabna. Ajandaa uumanii mariin taasifamaa jira. Ammas ajandaan irratti mari'annoo jiraate karaa saniin mari'achaa deemuu dandeenya. Dhugaadhaa biyyi tufan hunda keenyatti. Kan paartii biyya bulchuutis kan paartii morkattoota ta'es biyyi kun kan hundaati nu galcha. Mari'annee waan nurraa eeggamu. Gumaachuutu nurra jiraata. Koongirensiin Federaalaa Oromoo ibsa baasii keessatti bosonni Oromiyaa bakka adda addaa fi guutuu biyyattiitti gubachaa jira. Bosonaa fi bineensota bosona kana keessa jiran baraaruudhaaf ibiddarraa dhaamsuun xiyyeeffannoo argachuu qabaan ibseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Baqattoonni Itoophiyaa Somaaliilaand jiraatan poolisiin biyyattii isaan dararaaf fedhiin ala gara biyyaatti isaan deebisaa akka jiru himan. Obbo Imaanaa Haayiluu bakka bu'aan baqattootaa kan magaalaa Hargeysaa poolisiin baqattoota waraqaa eeyyamaa qaban hidhuu kaanis gara biyyaatti darbuu ifoomsan. UNHCR rakkoo baqattoota kanaa quba qaba jedha. Galmoo Daawwittu gabaase. Somaaliilaand magaalaa Hargeysaa ganna hedduuf kan jiraatan baqattoonni dhalooteen Itoophiyaa ji'a takkaasii poolisiin dararee hedduu nurraan ga'aa jira jedhan. Baqattoonni kun poolisiin Hargeysaa warreen waraqaa eeyyama jireenyaa qaban hedduu hidhaa akka jiru kaan ammoo fedhii isaanii malee gara biyyaatti darbaa jira jedhan. Obbo Imaanaa Haayiluu bakka bu'aa hawaasa baqattootaati. Mootummaarraa nucus seera qabeessaa uffatanii duraan guyyaa qabaa turanii kan ammaa kuni kan weerarra amma ka'e kuni halkan sa'a namni rafetti dubartii ulfa dubartii dhaltee yookiin deessee ciistu ribarraa kaasanii mana dhaatti halkan keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'a 7tti sa'a 8tti qabanii mana dhaatti naquu
sababiinsaa nuun galle ifa miti. Sababiinsaa ifa anaaf ammaatti wanti ifa ta'e hin jiru. Garuu yeroo jedhanii dalagachuu hin dandeessanii biyya keenya keessaa gadhiisaa baa UNHCR hin beeknu. UNHCR yoo barbaaddan naqaati wajjira UNHCR ciisaa. Maal isaan akka yaadanii uummata keenya dararaa jiranii baay'ee ifa miti. Warri qabamaa jiru kun warra waraqaa galmee hin qabnedha moo warra kamidha? Irra caala kan isaan nu barbaanna jedhan warra waraqaa hin qabne jedhu garuu walumatti qabanii hidhuu jechuudha. Amma maagireeshina biyya kanaa wajjira poolisii isaanii guyyaa 5 guyyaa 6 kan hidhaa keessa jiru jira jechuudha. Sana booda warra kaan harkaa waraqaa fuudhanii ciru waraqaa kee hin argine jedhuuni waraqaan qabdu jedhanii tokkummaa fuudhanii daangaa irratti geessanii konkolaataa isaaniitiin daangaa irratti darbuu jechuudha. Lakkoofsi namoota hidhamanii meeqa ta'a amma erga wanti kun jalqabame? Yoo xiqqaate wanti deddeebi'aa jiru gara 60 olii ta'a jechuudha. Dheengadda kana hordofuudhaan wajjira UNHCR fuulduratti hiriirri bahamee mootummaan gaazexeessaan biyyaallee dhufee gaafii intarviyuu godhee ture baqataadha. Rakkoo jiru mootummaa faana mari'anna jedhanii mootummaan illee deebii kennuudhaafis warra gaazexeessitootaa ni didee fedhii hin godhanne jechuudha waan kan dhimma kanarratti dubbachuudhaaf. Baqattoonni Oromoo Somaalilaand jiraatanis maatii isaanii keessaa namoonni hedduun hidhaman eessa akka jiran hin beeknu jedhu. Obbo Saalim Mahammad ganna 15 oliif magaalaa Hargeysaa jiraataniiru. Dhiyeenya kana ijoollee gurguddoo walitti raafaniitu wacaalee dandakan. Ilaa ammaatu nagarree ijoollee gurguddoo ta'a. Ijoollee bira jirtu ijoollee 10 ta'u. Wallahi mootummaatu magaaluma keessaa barbaraa farraa asuma keessaa qabanii ijoollee wacaalee dandakan dandakan. Ilaa ammaatu annatu kubaayuu ammaa nafaayu paadee waliin ciisaayuu yaade. Raansi namaan rabbi malee namatti qullutti kan hin maddu qabu. Ijoollee amma saduraa ijoollee 5 dhiira tokko wajjijjaa. Amma eessa jirru ijoolleen kun? Wallahi ijoolleen ta'an tokko jirtiin hin dhagaa oduu isaanii harkaan qabu amma. Obbo Saalim ijoolleen isaanii durbaa 5 warri poolisiin to'ataman umriin isaanii ganna 19 gadi ta'uu himanii haga yoonaallee eessa buutee isaanii akka quba hin qabne himan. Adde Zayituunaa Muummee haadha ijoollee 9ti. Achuma Somaalilaanditti dhalattee kan guddatte Adde Zayituunaan poolisoonni Hargeysaa abbaa warraa ishee obbo Masba'ee Abdulkaarimin torbee darbee fuudhanii erga deemanii eessa akka geessan hin beeku jetti. Waraqaa beekumsaatu irraa fudhatanii xixiisha kaayatanii hoggaa takkaas baatii 2 hidhanii darbanii hidhaarraa ba'ee dhufee maatis dangadda ganama sibiisaa rafu jiru fuudhanii kutanii guyyaa fi nama guru jiran san. Abbaa mana kiyyaa torbaanis deemamee eega fuudhan bakka kana geessanii hin beeku. Waraqaa saniif isaa irraa fuudhaniitu waraqaa lamaan maallaqaan furatuu fi beekumsaa taasisti nu kannan san irraa keessa kaayatanii kutanii isaa fataraa hin nyaatin biddiliftii keessaa baasanii kutanii. Maaliif akka qaban wanti beektan jiraare ergasii? Waan qabaniif hin beeku waan maatii fi nama addaan bachiisaa jiran amma ijoollee daa'ima xixiqqaa ka warri isaanii as jiru daa'ima nama duubaa guuranii kunoo Itoophiyaa geessanii kan naqa magaalaa Jijjigaatti. Erga abbaan warraa kee hidhame amma dhattee gaafatteetta warra mootummaa kana eessatti akka hidhame barbaaduudhaaf? Nuti hin beeknu caala gaheessine ganna hineen an jaannu. Eega fuudhanii kutanii qaabakatti hidhanii hin beekaa mi'eeni. Du'aa jiruu isaan nama himu nagarre. Amma ijoollee akkamitti guddisaa jirta re'ate erga inni mana hin jirre? Ijoollee wallahi akkaan itti guddisuun qabu waan takka waan nyaatan hin qaban waan uffatan hin qaban daa'imni rakkoo jabduun nurra jira gaha. Baqattoonni kun ammas waa'ee rakkoo kanaa qaama mootummaattis ta'e kan dhaabbata baqataatti mannee murtee dhabnee jedhu. UNHCR dameen Hargeysaa garuu dhimma kana akka quba qabu hime. Njooki Mwaangii bakka buutuu waajjira UNHCR kan Hargeysaa dhiyeenya rakkoo baqattoonni himatan kun hammaataa dhufuu eertee waan kana hambisuu fi aangawoota immigireeshinii Somaalilaand waliin marataa akka jiran ragaa bahan. Mrs. Njookiin poolisiin biyyattii baqattoota galmee harkaa qaban akka to'annoo jala hin oolchineef mootummaa Somaalilaand beeksisaa jiraachuu eeranii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Sagantaan keenya wixataa hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Qabiinsi mirga namoomaa bara darbee maal fakkaata ture? Ministiriin Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi haala qabiinsa mirga namoomaa kan biyyooti addunyaarra jiranii kan bara 2020 dhiyeenya kana baasuun isaanii yaadatama. Itoophiyaa fi Eertiraa kan ilaaleen ka gabaase jaallanneetu cuunfee dhiyeessaa kunoo. Bara 2018 paarlaamaan Itoophiyaa
Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa ta'uun jijjiirama kan akka hooggananiif filee sanbooda paartii badhaadhinaa hoogganaa jiran. Muummichi ministeeraa Abiy aangoo qabachuun dhimma kabajamuu mirga namoomaan jijjiirama gaarii fidee sochiin siyaasaa kan duraan akka yakka ganiinsaatti ilaalamu ni ka'e. Hoogganoonni mormituu biyya alaarraa galanii sochii siyaasaa akka itti fufan ta'e. Karaa nagaan hiriiruun eehamamee paartileen siyaasaa fi miidiyaan seera cunqursaa jala turan akka jijjiiramu ta'e. Dirreen siyaasaa babal'achuun rakkoon isa mudateera. Jijjiiramni ta'u dhaabbatootii dadhaboo kan akka waajjira nageenyaa fa'aa keessatti ture. Muddamsi gosaa hammaachuun iddoo tokko tokkotti immoo hokkara hamaa dhaqqabsiisee lammiiwwan biyyattii walii isaanii irratti ka'uun dhiittaa mirga namoomaa irra jireessa dhaqqabsiisan jedha gabaasni waggaa kan waajjira ministirii dantaalaa yuunaayitid isteetsi baase. Sadaasa 4 bara 2020 raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa humnootii paartii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin Tigraay keessatti wal waraanuun walitti bu'iinsa dhuma hin qabne kan hordofsiise yoo ta'u dararaa hamaa fi babal'ate geessisuunsaa gabaafameera. Gara dhuma bara 2020 carraan gara guutummaa Tigraay seenuu Maqalee irraa kan hafe daangeffamee ture. Kunis haala jiruu fi dararaa mirga namoomaa dhaqqabee fi seerri cabe hammam akka ta'e gabaasa argachuu danqee jira. Dhiittaan mirga namoomaa gurguddaa kan tarreesse gabaasni ministirii dantaalaa yuunaayitid isteetsi kun akka fakkeenyaatti ka dhiyeesse qaba. Humnootii nageenyaaf kanneen dhuunfaan namoota seeraan ala ajjeesuun akka gaggeeffamu gareeleen maqaan isaanii hin ibsamneen namoonni humnaan akka dhabamsiifaman gochi gara jabinaa adabbii hamaan mootummaan akka gaggeeffamu haalli mana hidhaa keessaa hamaa fi fayyaa namaaf sodaachisaa ta'uu seeraan ala nama qabuu fi hidhuu rakkoo keessaa uumaman irratti dararaa guddaa geessisuu kunis siviilota ajjeesuu akka dabalu yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu fi pireesirra uggurri akka jiru gaazexeessota doorsisuu intarneetii fi miidiyaa hawaasaa ugguruu akka jiru ibse. Gama kaaniin bilisummaan walga'uu fi gurmaa'uuf mirga jiru gidduu seenuun akka jiru gochi malaammaltummaa jabaan akka jiru hokkarri dubartoota irratti raawwatame kan ilaaleen qorannaa gaggeessuu fi itti gaafatamaan eenyu akka ta'e ibsuun hin jiru jedha. Hokkaraa fi doorsisa hokkaraa miseensota gosa sabxiqqaalee yookaan sanyii irratti hundaa'uun gaggeeffaman akkasumas namoota saala wal fakkaataan jaalallee walii ta'an akka yakkaatti ilaaluun jiraa jedha gabaasichi. Mootummaan aangawoota dhiittaa mirga namoomaa geessisan seera duratti dhiyeessee tarkaanfiin irratti akka fudhatamu yeroo hin goone jiraa jedhe. Kunis dhaabbattoonni jiran dadhaboo ta'uu isaanii irraa kan ka'e kanneen yakka raawwatan itti gaafatamtoota yakka raawwatanii hin ta'an jedhe. Bulchiisa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed jalatti jedha gabaasichi hariiroo humnootii nageenyaa fi uummata gidduu jiru gama fooyyessuun akkasumas itti gaafatamummaan akka jiru gama hubachiisuun tarkaanfilee gaariin fudhatamanii jiru jedha. Baatii waxabajjii darbe waajjirri abbaa alangaa muummichaa fi mootummaatti hidhata kan qabu koomishiniin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa humnootiin nageenyaan dhaqqabe jechuun kan Amnesty International himate qoratanii jiru. Mootummaanis dararaa ammaan dura dhaqqaban jedhamee gabaasamaa ture kan akka walaba ta'anii gurmaa'urra uggura kaa'amee ture kaasuu hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi dhimma dhuunfaa keessa seenuun kanneen jedhan irratti hojjetee ture. Gara dhuma baatii hagayyaa koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaaf jaarmiyaan dhuunfaa kan waa'ee mirga dhala namaa magaalaalee Oromiyaa 40 keessatti qorattoota bobbaasuun erga weellisaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee booda ajjechaa gosa irratti hirkachuun gaggeeffame akka qoratan taasisan. Humnootiin mootummaa gareeleen ribxe loltootaaf garee dargaggootaan dararaan mirga dhala namaa dhaqqabuu kan ibsu gabaasni kun Tigraay Maayikaadiraa keessatti sadaasa 9 gareen dargaggoota Tigraay kanneen humnootii TPLF biraa deeggarsa qaban namoota gara 600 ajjeesan jechuun koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gabaasaa isaa duraa irratti baasee jira. Gareen Amnesty International gamasaan dararaan kun humna poolisii addaa kan nageenya bulchiisa naannoo Tigraayin kan gaggeeffamedha jedhe.
Gareen mirga dhala namaa kan biyya keessaa akka gabaasetti jedha gabaasni kun waxabajjii 29-30 gareeleen dargaggootaa gandeen godina Arsiif Baalee keessatti haleellaa geessisan kan jedhu gabaasni waggaa kan waa'ee mirga dhala namaa ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets baase kun poolisiin federaalaa aangoota Oromiyaa 1,500 kanneen ajjeechaa weellisaa Hacaaluu sana booda hokkara ka'e kana keessatti hirmaatan yookaan hokkaricha dhaabsisuu dadhaban ittiin jedhe hidhamuu ibseera. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa gama dhiyaa waaltaa fi gama kibbaa keessatti sibiilotaa fi aangoota ajjeeseera jechuun gabaasi kun ibsee jira. Gama kaaniin kan Eertiraa ilaallateen akkas jedheera. Eertiraan biyya mootummaa waaltaa qabduu fi bulchiisa abbaa irree kan pireezidaant Isaayyaas Afwerqii jalatti bultu yoo taatu heera ishee bara 1997 kan tumte ta'uus takkaa hojiirra ooleen beekuu jedha. Paartiin biyyattii bulchaa jiru tokkittiin kan pireezidaant Isaayyaas hoogganan qofa erga bara 1993 sagalee hiree murteeffannoo uummanni kenne as filannoon biyyattii keessatti gaggeeffameen beeku. Poolisiin nageenya biyya keessaa kan eegsisu yoo ta'u humni waraana biyyattii immoo sodaa nageenyaa biyya alaarraa dhufu qolata. Garuu mootummaan yeroo tokko tokko humnooti adda addaa jiran wal keessa fuudhuun nageenya biyya keessaafis ta'e alaaf gargaarama. Dhaabbati nageenya biyyoolessaa Eertiraa kan waajjira pireezidaantii Isaayyaasiif gabaasu namoota sodaa nageenyaaf jecha shakkaman hidhuusaaf itti gaafatamaadha. Humnootiin waraanaa ka biyyattii sibiilota qabanii hidhuuf aangoo qabu. Aangoonni siviilii ta'an immoo humnootii nageenya eegsisan harka caalaa irratti aboo qabu. Humnootii nageenya eegsisan keessatti kanneen miseensa ta'an dararaa hedduu dhaqqabsiisanii jiran. Eertiraan ega walitti bu'iinsa baatii sadaasa darbe Tigraay keessatti gaggeeffame sana gidduu seente gara dhiittaa mirga namoomaan waan gaarii keessa hin jirtu. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti gochaa ajjeechaa seeraan alaa raawwachuu isaaniif gabaasni qabatamaan jira kan jedhu gabaasni mirga dhala namaa ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets baase kun. Kana malees waraanni Eertiraa humnaan baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessaa dhabamsiisaa fi godaansisaa akka ture gabaasaaleen ni agarsiisu jedha. Mootummaan Eertiraa dhiittaa mirga namoomaa gaggeesse hedduutu jira kan jedhu gabaasni waggaa kun seeraan ala lammiiwwan isaa ajjeesuu, dararaa irraan ga'uu, humnaan dhabamsiisuu, ajaja seeraan alaan nama hidhuun kan gaggeeffamu yoo ta'u haalli mana hidhaa keessaa fi bakki namoonni qabaman keessa kaa'aman hamaaf fayyaa namaatiif sodaachisaa ta'uu beeksisee jira. Namoota siyaasaa hidhuu, manneen murtii walaba ta'uu dadhabuun rakkoo guddaa akka ta'e, dhimma dhuunfaa keessa seeraan ala seenuu, yaada ofii bilisa ta'anii ibsachuu fi pireesiirra uggurri jiru hamaa ta'uu, wanni maxxanfamuu fi dubbatamu saansurii akka ta'u, seerri maqaballeessii akka yakkaatti ibsu jiraachuun, nagaan walitti qabamuu fi walabummaan gurmaa'uuf mirgi jiru sarbamuun akka jiru ibsee jira. Gama kaaniin walabummaan amantii ugguramaa ta'uu, walabummaan sochii daangeffamuu, lammiiwwan Eertiraa karaa nagaan filannoo walabaa fi madaalawaa ta'e gaggeessuuf mirga dhabuun, siyaasatti hirmaachuu fi mirgi jiru danqamuun, gochi dhala namaa seeraan ala deddeebisuu akka jiru, namoonni saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'uun akka yakkaatti akka ilaalamuuf, ijoolleen hojii humnaa irratti bobbaasuun gocha Eertiraa keessatti gaggeeffamu ta'uu gabaasni mirga dhala namaa kan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa irratti baasee hubachiisee jira. Dhumarrattis mootummaan Eertiraa aangoota dhiittaa mirga namoomaa akkasii raawwatan qorachuu, himachuu yookaan adabuuf tarkaanfii waliigalaa fudhatee hin beeku. Kanneen dararaa akkasii raawwatan callisanii ilaaluun aadaa baratame jechuudhaan cuunfaa gabaasichaa xumuree jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.